jalqabarratti hangafoota oduu. Icciitii Ameerikaan Israa'eliin dhoksitee kallattiin ijoollee gootota Hamaas waliin eegalteef badhaasa xayyaaraa Qatar irraa gumaachame jechuun dhagahame. Oduu simbirtuu biraatiin Puutiin Yuukireen waliin marii kallattiin akka taasifamu gaafatte. Oduu simbirtuu birootiin Hindii fi Paakistaan dhukaasaa dhaabuuf walii galan jechuun dhagahame. Ashamaa harkaa fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota toora YouTube chaanaalii Arbii Miidiyaa Neetwoorkii fi karaa pilaatfoormii sooshaal miidiyaa Taaktookaa, Feesbuukaa fi Telegiraamaatiin warra nu hordofaa jirtaniin YouTubaa fi pilaatfoormii sooshaal miidiyaa gama Taaktookiitiin kan tamsa'u Arbii Miidiyaa Neetwoorkii isa sabiskiraabii xiqqaa qabu haarawaa ta'ee filadhaatii isa sabiskiraab foloo gochuudhaan wajjin turaasanii jenna. Amma bal'ina oduu guyyaa har'aatiif qabannetti ceenaam. Icciitiin Ameerikaan Israa'eliin dhoksitee kallattiin ijoollee gootota Hamaasii waliin eegalteef badhaasa xayyaaraa Qatar irraa gumaachameef qophaa'ee jedhame. Dubbii bahaa gidduu galeessaatti bana karaa biraa qabataa jira dhimma hariiroo Israa'elii fi Ameerikaa hubamaa jiru irratti gaddaa fi kaleessa jedhaa dubbii dareeffannaa itti fufeera. Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp yeroo gabaabaa booda haasaa addaa fi ijoo dubbii ta'uu qabadheen dhufaa jechuun yeroo gabaabaa dura ibseera. Odeeffannoolee bahaa jiran akka agarsiisanitti taanaan Ameerikaan jidduu seentummaa Israa'eliin alatti kallattiidhaan garee gootota ijoollee Filisxeen waliin marii eegalteetti. Ergamaan addaa Tiraamp Isteeven galgala kana ibsaa kennaniin nuti mariidhaan lammiilee booji'aman Hamaasii harkaa deebisuu barbaanna, Israa'el garuu waraana itti fufuu barbaaddi jedhe. Gabaasaalee bal'aa CNN, Anaadooluu, Gaardiyaan fa'aa irraa arganneedha. Dabalataan gareen mujaahidoota galgala kana ibsa baaseen addatti marii Ameerikaa waliin taasisaa jiraachuu mirkaneesseera. Kana biraa darbees galgala kana booji'amtoota keessaa tokko gaafii dhiisuun maricha milkeessuuf akka ta'e ibseera. Mariin Ameerikaa fi gootota Hamaas gidduutti jaarsummaa Qatar, Turkiyyee fi Masriin geggeeffamaa jiru kun waraana dhaabuu haala deeggarsi itti Gazaa qabuu fi booji'amtoonni itti gadi dhiifaman irratti kan fuulleffate yoo ta'u abdachiisaa akka ta'e himamaa jira. Adeemsi kun guutummaan guututti ejjennoo fi beekamtii Israa'eliin ala kun ammoo haalaan isii mufachiiseera. Hoogganaan isii Sheexaniyyahuun amma yeroo nuti hariiroo fi tumsaa waraana Ameerikaa waliin qabnu itti xiinxallinuudha jedhee ibsi inni har'aa kenne hammaachuu dubbii agarsiisa jedhame. Dhimmi Tiraamp gara Suudii deemee hooggantoota biyyoota Arabaa waliin hirmaachuuf jechuuf qabxiiwwan marii keessaa tokko mootummaa Falastiin beekamtii kennuu ammas mataa dhukkubbii isii biraatiin. Mariin jidduu Ameerikaa fi Iraanitti geggeeffamaa jirus gara waliigalteetti akka dhihaate dubbatamaa jira. Kunis yoo milkaa'e haalota Yamanii fi Gazaa keessa jiran irratti jijjiirama fiduu qaba. Faallaa kanaatiin ammoo Israa'elii fi yaaddoo biraatiin. Dabalataan Qatar xayyaara ajaa'ibaa doolaara miliyoona 400 baasu bifa kennaatiin Tiraampiif gumaachuuf qopheessuu isii kan beeksiste yoo ta'u masaraa balali'uu jechuudhaan hiika wal fakkaatu maqaa qabus itti moggaasteetti. Doonaald Tiraamp wayita baha jidduu galeessaatti daawwii taasisuu akka fudhatus himame. Qatar ijaarsa dubbii Ameerikaa fi Hamaas jidduu jiru dubbataa jiran keessaa tokko yoo taatu kanneen xayyaaricha marichaan wal qabachuu fi wal qabachuu dhiisuu irraa homaa hin jenne. Pirezidaantiin Tiraamp addunyatti waan guddaan himuun qaba kan jedhe yeroo gabaabaa booda ni hima dhageenyee deebinam. Oduu birootti immoo yoo ceenu Hindii fi Paakistaan dhukaasaa dhaabuuf walii galan wanti beekuu qabdan kunooti.
Paakistaan magaalaa Hyderabad keessatti dhukaasa dhaabuun dilbata darbee Indiyaa waliin erga labsamee booda namoonni gammachuu isaanii ibsachaa jiru. Indiyaa fi Paakistaan dilbata darbee dhukaasa atattamaa dhaabuu fi walii galaniiru. Kunis yeroo haleellaan isaanii to'annoo alaa ta'e mul'atutti lola hamaa waggoota kurnan darban keessatti ollaa niwukileeraa hidhate gidduutti taasifamaa ture osoo hin eegin dhaabsisaniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhukaasa dhaabuu kana kan jalqaba labsan yoo ta'u, kanaaf galata kan himan ta'us Hindii fi Paakistaan hammam hirmaannaa Ameerikaa walii galtee kana keessatti qabdu ilaalchisee ibsa wal faallessu dhiyeessaniiru. Beeksisni kun erga bahee sa'aatii muraasa booda gama lachiitiin sarbamiinsa seeraan gabaafamuun isaa hanga yoomiitti akka turu gaafii kaaseera. Wanti beekuu qabdan kunooti gara galgalaa sa'aatii 5tti Hindii fi Paakistaan keessatti Tiraamp dhukaasa dhaabuu kana maxxanse Tiriizii sooshaal irratti barreessee beeksisaniiru. Halkan dheeraa marii Ameerikaan gidduu galeessa godhateen booda Hindii fi Paakistaan dhukaasa guutuu fi atattamaa dhaabuu irratti waliigaluu isaanii gammachuu guddatu natti dhaga'ama kan jedhan Tiraamp hooggantoota biyyoota lamaanii yaada waliigalaa fi odeeffannoo guddaa fayyadamuu isaanii jechuun baga gammaddan jedhan. Utuu hin turin ministeerri dhimma alaa Maarko Ruubiyoon Hindii fi Paakistaan dhukaasa dhaabuu qofa osoo hin taane dhimmoota bal'aa irratti bakka gidduu galeessaa ta'etti marii jalqabuuf waliigaluu isaanii dubbataniiru. Ruubiyoon akka jedhanitti dhukaasa dhaabuun kun kan dhufe erga innii fi itti aanaan pirezidaantii Jeed Vaansii guyyoota lamaan darban qondaaltota olaanoo biyyoota lamaanii waliin haasaa turaniin booda. Daqiiqaa tokko booda Paakistaan dhukaasa dhaabuun battalumatti hojiirra akka oolu mirkaneessiteetti. Mirkaneessi Hindii yeroo muraasa booda dhufe. Gabaasaan CNN waa'ee kanarratti ministeerri odeeffannoo Indiyaa walii galteen kun kallattiin biyyoota lamaan gidduutti kan hojjetame yoo ta'u, hirmaannaa Ameerikaa xiqqeessuu fi dubbii Tiraamp kana faallessuu ta'uu ibseera. Ministeerichi marii dabalataa gaggeessuuf murtoon akka hin jirres ibseera. Garuu qondaaltonni Paakistaan Waashingten faaruu tuulaniiru kan gabaase CNN kan qindeessee dhiyeesse Ardii Miidiyaa Neetwork. Odeeffannoo har'aaf xumuraaf qabanneen kallattiin akka taasifamu gaafatan. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin Yuukireen caamsaa 15 marii kallattii irratti akka hirmaattu affeeraniiru. Kunis hooggantoonni Awurooppaa Mooskoo guyyoota 30 dhukaasa dhaabuuf akka waliigaltu erga gaafatanii sa'aatii muraasa booda. Haasawaa halkan gara galgalaa televezyiiniin Kireemliin irraa taasisaniin Puutiin Raashiyaa marii cimaa gara nagaa waaraa fi cimaatti ce'uuf kaayyeeffatee barbaadaa akka jirtu dubbataniiru. Kanaan dura dilbata darbee ministeerri muummee UK Sir Keir Starmer gita isaanii Faransaayii, Jarmanii fi Poolaandii waliin gara Kiev imaluun Raashiyaan haal duree tokko malee dhukaasa dhaabuuf akka waadaa galtu dhiibbaa taasisaniiru. Niina yookaan wiixata irraa eegalee dubbii himaan Kireemliin Dimitrii Peeskov boodarraa Mooskoo kana sirriitti yaaduu qabdi jedhan. Garuu dhimma nu gochuuf yaaluun faayidaa akka hin qabne akeekkachiisaniiru. Ibsa mataa isaaniitiin Puutiin mariin kun Raashiyaa fi Yuukireen warra waraanaa haaraa irratti walii galuu akka danda'an haaluu hin danda'u jedhan. Hoogganaan Raashiyaa kun mariin yaadame kun akkuma kanaan dura taasifamaa ture magaalaa Istaanbul Turkiyyee keessatti gaggeeffamuu akka qabu ibsuun bal'inaa kana irrattis wiixata dhufu pirezidaantiin Turkii Rasiib Xayyib Erdogan waliin akka mari'atan dubbataniiru. Kiev waamicha kanaaf deebii hin kennine. Wiixanni kan guyyaa har'aa kana akka sa'aatii oduu kana qindeeffanneetti gabaasni CNN fi BBC irraa arganne oduu fi odeeffannoon har'aaf qabanne kanuma
toora keenya subscribe, like, share gochuun dagatina. Har'aaf kan qabannee kanuma hanga oduu biraa qindeeffannee dhiyaannutti nagatti.